Hi guys, it's nice to see you again. Today we are going to see about this, that, this and those. Har'a kan ilaallu waa'ee this, that akkasumas immoo this, that, this fi this kan jedhaman ni ilaalla gara fuulduraatti. Wal fakkaatu pronouns goonu jechuudha. This kan jennu isa amma argaa jirtan kana this, but that, this inni sun immoo ese kan jedhamudha jechuudha. So let's start. Hajil qabnume this and that. This and that. This jechuun maal jechuudha? What is the meaning of this in afaan Oromoo? Afaan Oromoodhaan mee this jechuun maal jechuudha? This jechuun kuni jechuudha, okay? Akkasumas immoo that jechuun immoo suni jechuudha. So what is the use of this and that? Maayini faayidaan isaanii? This fi that immoo faayidaan isaanii maayini? So faayidaan isaanii wantoota isin hin beekne tokko jechuudha. Maal gootu? Mention gochuudhaan maqaa isaanii beekuuf isin gargaaru jechuudha. Gaaffii keessatti immoo gaafattan Q kan jedhu questionii bakka bu'aa, A kan jedhu immoo answerii bakka bu'aa. Tole inni tokko faarratti amma what is this? Gaaffiidha. What is this kuni maaliini? Maal deebiin immoo this is a duster. Answer, this is a duster. Kuni dusteridha. Kun dusteridha. So wanta isinitti dhiyoo jiru tokko maal jettaniini? What is this? What is this? Kuni maaliin wanta isinitti dhiyoo jiru? Halma saniin immoo TV nortoo isinitti dhiyoo jiraate maal jettuun? What is this? This is a TV. Siniin jedhamu namni sun jechuudha. This is a TV. Woommoo xinnoo isinirraa fagaate suni kan jedhu sana fayyadamtu. Gaaffii keessatti that jechuudha. So gaaffii keessatti what is that? Suni maaliin? What is that? Suni maaliin? Deebiidhaan immoo that is a duster. Suni dusteridha. Kana jechuun xinnoo ishii isinirraa fagoodha jechuudha, okay? The fourth question, what is that? Suni maaliin ammas jechuudha. That is a TV. Suni TVdha. Suni TVdha. Jettanii haala saniin wanta isinirraa fagoo ta'eef that fayyadamtanii akkasumas immoo near yookaan dhiyoo wanta ta'eef immoo this fayyadamtu jechuudha. It is simple. Akkasumas immoo grammatically isaa sirriitti ilaalla. Grammariin isaa kan maal fakkaata kan jedhu jechuudha. What is this jenna malee is easy fayyadamnu malee are hin fayyadamnu, okay? So what is this jenna malee what are these hin jennu. Now let's pass to this and those. This fi those kanatti dabarru this kan amma jechaa jiruu fi kan duratti isiniin jedhe barreeffama isaanii ilaala. Akkasumas immoo those fi zaatiin almost gara barreeffamni isaanii. So this, what is the meaning of this in afaan Oromoo? Afaan Oromoodhaan this jechuun maal jechuudha? This kan ilaalaa jirtan kana jechuudha. This amma kunniin for plural. Plural wanta lamaa fi lamaa ol ta'eef maal jenna? This jenna jechuudha. Kunniin maaliin jechuudhaaf what are these jechuudhaaf jechuudha. Maal jenna? This fayyadamna jechuudha wantoota pluralii ta'aniif. Akkasumas immoo this kan gara gadii sana jechuudha. This kan aantee jirtu kan amma sidin jedheen gara gadiitti kan jirtu immoo this kuni jenna isa kun immoo for singular wanta tokko ta'eef qeenxee ta'eef this jenna jechuudha. Suni maaliin jechuu barbaadan what is this? I'm sorry, kuni maaliin jechuu barbaadan what is this jettuu jechuudha. So the second one is those. Those jechuun sunniin jechuudha for plural. Wanta lamaa fi lamaa ol ta'eef danuu ta'eef maal jenna? Those fayyadamna jechuudha. And the next one is that. That kan jedhudha. That kan jedhu suni immoo suni jechuudha, okay? Suni baay'ee suni jechuun afaan Oromoodhaan tokko sunniin hoo jennu immoo lamaa fi lamaa ol. So that hoo jennu suni for singular wanta qeenxee ta'eef zaatii fayyadamna jechuudha. So let's see it by question. Gaaffiidhaan immoo haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaa irratti what are these? What are these? Kunniin maaliin jechuudhaaf. Kunniin maaliin? Answeriin isaa immoo or answer these are bananas. These are bananas. Kunniin muuziiwwan. Baay'ee muuziin jennu kunniin muuzii osoo hin taane kunniin muuziiwwan jenna. So akkasumatti immoo gara mirgaatti yoo dabartan what is this jedha. What is this? Kuni maaliinidha? So answer is this is a banana. The answer is this is a banana. Kuni banana dha. Kuni muuziidha. Kuni amma maal qeenxee agarsiisaa jechuudha. Kan lamaffaa immoo what are these? What are these? What are these? Kunniin maaliin?
These are cats. Kunniin adurreewwan. Kunniin adurreewwan. Kara mirgaatitti what is this jenna. Adurree takka taate immoo what is this? Kuni maaliin? This is a cat. Kuni adurreedha jettanii haala kanaan wanta qeentee ta'eef this spellingiin isaa THIS ta'e akkasumas immoo wanta plural yookaan immoo yu danuu ta'aniif immoo this isa spellingiin isaa THESE ta'e kana fayyadamtu jechuudha. Walumaa galatti wantoota plural yookaan immoo yu baay'ee ta'aniif yogguu gaafannu what are those yoo nurraa fagoo ta'an what are those jenna. Sunniin maaliin jenna. Sana boona deebisnu immoo those are pens. Iddoo pensiitti immoo meeshaalee gaafatamtan deebistu jechuudha. Fayyadamtu those are pens. Sunniin qalamawwan baay'inaan agarsiisuudhaaf pens jettu jechuudha. Inni biraa immoo yogguu isinitti dhiyoo ta'e what are these kunniin maaliin jettu jechuudha. Yogguu deebistanis these are pens jettu jechuudha. For singular things yeroo wantichi immoo qeentee ta'an jechuudha. Yoo wantichi isinirraa fagoo ta'e maal jettanii gaafattu? What is that? Suni maaliin? That is a pen. Suni qalama. Yommuu immoo baay'ee isinitti dhiyoo ta'e what is this? Kuni maaliin? This is a pen. Kuni qalama. So you can ask and answer in this ways. Haala kanaan gaafachuu fi akkasumas immoo deebisuu dandeessu jechuudha. Okay, today's your tip questions are this. Gaafileen TP har'aa keessan immoo isaan kanniini. Question akkuma isiniin jedhe Q'n questionii iddoo bu'a. So question what is dash? Answering immoo deebichi jechuudha. This is a table. Iddoo duwwaa sana maal hoo ta'e this is a table jedhamne deebisna. So A, this, B, this. This A sanarra jirtu sana moo this B jarra jirtu sana amma deebi. So which one is the correct answer? The correct answer is A. Okay. A irra kan jirtu sanadha deebiin sirriin. What is this? Erga jenneen booda this is a table jedhamne deebisna jechuudha. So what the second question is what dash this? This kana moo fayyadamne kan fayyadamna. Which auxiliary verb we use? Auxiliary verb yookaan immoo gochima gargaartu kan fayyadamna. A are, B is. R fayyadamna moo is fayyadamna. So we have to use R. R irra kan jirtu sana jechuudha. R isa sana fayyadamuu qabna. Okay. What are these jenna malee what is this hin jennu. And the third question what are those jedhamne yoo gaafatamne maal jennee deebisna? A, those are cars. B, those are car. Which one is the correct answer? Kaminni deebisirrin? A dha moo B dha? A sirriidha. Okay. Those are cars jenna malee those are car hin jennu. Pluralii mul'isuudhaaf we have to add S to car. Okay. Then the correct answer is A, those are cars kan jedhu sun deebisirriidha jechuudha. That's all for today. If this video helps you a little bit, just give me thumbs up. And if you are new for this channel, click the subscribe button. Have a nice time. See you by another video. Videoon kun xinnoo yoo isin qarqaaree jiraate like naa godhaa. Akkasumas immoo channel kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Video biraatiin ammoo lagarruutti nagaan ta'a.